dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun Qophii Oromiyaa Dijitaalii Miidiyaa Marii Artist Haayiluu Kitaabaa waliin godhaa turre kutaan lammaffaa kan armaan gaditti dhiyaataa hordofaa itti dhiyaataa isinii jira. Mee gara lammaffaatti yoo si ceesisu tokko inni kunillee waa'ee hedduu kaasee jira. Biyyoonni Ameerikaas waan kanallee wannaan kennineefi beekumtii hin kennineefi Awurooppaanis beekumtii hin kennineefi dhimmi filannoo amma yeroo waxabajjii kana geggeeffamu waxabajjii gara dhumarraa 24 naannoo sanii geggeeffamu kuni maal akkamitti ilaaltaa yeroo baay'ee namoonni irraa mari'atanii jiranii irraallee barreessanii jiranii warroota irraa barreessaa turanis warroota irraa haasaa turanis atillee nam tokko mee filannoon kunniin maal hammatee jira maali Awurooppaan gamtaan Awurooppaallee filannoo kana dhaqee hin daawwadhu filannoon kun seera qabeessaa miti filannoo dura marii biyyoolessaatti barbaachisaadha jedha. Mee gabaabsineetuma bira darbina maal jettu? Duraan durseeyyuu filannoon kun silaatii bara kanaayyuu miti kan gaggeeffamu bara darbee tureeyyuu. Filannoon sun darbuun isaa gaaga'ama har'a biyyi kun irra gahaa jirtuuf isa duraati jedheetaniin fudhadhan. Gaaga'ama guddaa kan fide filannoon kun darbuudha. Maaliifin otoo filannoon akka duraan sagantaan qabameefitti deemee biyyi sun nama biyya bulchu hoogganoonni amma mana hidhaatti guuramanis kan warra Amaaraas haa ta'u hooggantoota Oromoo gurguddoo mana hidhaatti dararamaa jiran kan adda bilisummaa Oromoo fi kan hooggantoonni KFO kun hundumtuu osoo hin hidhamiin dura osoo filannoon akka duraan tilmaamametti gaggeeffame yoona biyyittiin iyyuu nama biyya sana bulchu nama biyya sana tasgabbeessitu argattee turteeyyu. Filannoo sana seeraan akkam filatamne akkam moone waan beekaniif malee koronaan yeroo koronaadhaan sababa koronaatiin dabarsinee jedhan koronaan ammatti caalaa dhufeeyyuu malee yeroo sana reefu jalqaba. Osoo filannoon sun darbuu baatee akkuma tilmaamamitti deeme akkuma nama siin jedhe biyyi sun nama bulchu argattee yoona biyyi tasgabbaa'ee ture. Sana hundumaa dhiisaniiti filannoo akka mo'aman waan beekaniif heeraa fi seera biyya sanaa jijjiiranii humnaan jijjiiranii filannoo kana dheeressanii har'a kunoo deebinee filannoodhaaf deemnaa jedhan. Har'a yeroo filannoodhaaf deeman kana eenyutu filatama? Eenyutu jira? Namni filatamu hin jiru bare. Namni filannoon kan deemsifamu namni wal dorgomee namni wal madaalu tokko wal dorgomee dorgommii sanatti dhiyaate yeroo abbaa barbaadde keessaa filachuu dandeessu. Amma garuu namni jiru bilchiginnaadha. Kabira paartii Biraanuu Naggaati. Paartii Biraanuu Naggaa fi bilchiginnaan duudaa fi garaadha. Walitti akkanatti akka hapheetti wal qabatanii ka kuni jedhee kuni fudhatee wajjinii warra deemanii namni filattu hin jiru jechuudha. So maalitti filannoon deemsifama ani walumaa galatti filannoonumti kunuyyuu filannoo kijibaati yoo filannoon kijibaa maaliif deemsifama? Maaliif maallaqni biyyittiin qabdu biyya ofiifuu kisaaraa geessa galte biyya ofiifuu waan nyaattuun qabdu biyya ofiifuu rakkataa jira. Tigraay keessatti uummanni miliyoonii 5tti shallagamu beelaan rakkachaa jira. Maaliif filannoo deemsifna jedhanii birrii miliyoonidhaan maaliif fitu? Maaliif isa rakkateef isa waan nyaatu dhabeef qamadii bitanii maaliif hin kennineef? Maaliif nama madaa'ee iddootti yaalamu dhabe mana yaalaa geessanii qoricha bitanii maaliif hin yaalan? Filannoon kun walumaa galatti filannoo kijibaa, filannoo sobaa waan ta'eef gamtaan Awurooppaallee, Ameerikaanillee biyyoonni adda addaa biyyoonni guddatan filannoon kun filannoo haqaan ta'uu, filannoo madaalawaa hin ta'uu, hooggantoonni Oromoo mana hidhaa keessa jiran warri dhimmisaa ilaallatu marti walitti dhufee dura marii biyyoolessaa godhaatii
waliigalaati warra Tigraayin ari'attanii aangorraa humnaan waraananii dhabamsiiftan sanallee fidaati mari'achiisaa wal mari'adhaati akkaataa itti filannoon dhugaan deemuu danda'u marii nama hundumaa tokko lama sadii jedhee nama dhimmi isaa laallatu biyya sana keessatti dhimmi Itoophiyaa dhimmi Oromiyaa nagalcha jedhee warra dubbatu mara irratti hirmaachisaati filannoo godha malee filannoon sanaan ala deemuu filannoo haqaa miti jedhanii jala muranii itti himan. Gamtaan Awurooppaallee sababuma kanaatiin warra taajjabdoota duraan hin ergina jedhanii lafa kaa'an hin erginu filannoon kun filannoo haqaati miti. Yoollee dhufnee immoo taajjabne bifa kanaan taajjabuu qabna. Riippoortii achirratti dabarsuudhaaf nu barbaachisu bifa nuu ta'uun miidiyaa keenyaniin akka barbaannetti dabarsuu dandeenya taanaan yoo ta'e malee irratti hin hirmaannu jennaan bifa sanaan immoo dhuftanii nu basaasuudhaaf waan biyya kana dhuftaniif hin qabdanii jedhanii dhorkanii jechuudha. Kanaaf walumaa galatti filannoon sun filannoo haqaatii miti filannoo sobaati. Bilchiginaa kunoo laalaa jirra bar yeroo isaanii waa'ee filannoo kana biyya keessa deemanii asiiti wantoo qopheeffatanii uummata walitti qabanii haasawan. Bilchiginaa malee eenyutu jira? Bilchiginaan ammas biyya bulchaa kan jiru humnaan dhiitee biyya kan bulchaa jiru isaanii gara fuulduraattis nutu filatamee dhiitee bulchaa jedhanii waan itti qophaa'anii jiraniifu kanaaf Ameerikaa fi gamtaan Awurooppaa isaan irraa fudhachuu didee filannoonis filannoo haqaatii miti asumaan dhaamsanii uummata Oromooti ispeeshaalii uummata Oromooti wanti na dabarsu mootummaan Bilchiginaa mootummaa biyya saamaa jiru biyya nama ajjeesaa jiru nama fixaa waan jiru waan ta'eefu filannoo kanarraa akka waan tokko hirmaannaan goone dhaamsa kiyya dabarsa. Galatoo. Ulfaadhu galatoomii dhugaa filannoo on akkan jedha irra deebinee addaa miti jala waggaa dura himaa turre ammallee filannoon hin jiru tootaalii wanti filannoo jedhamu hin jiru Izeemaa fi Bilchiginnaadha. Jarri lamaan immoo akkuma atu jette warra tokko saantiba tokko jechuudha. Kanaafi Oromoon inumaayyuu sanumaayyuu achi keessaa akka qabu saba adda finxaaleeyyoota jennee biyya jeeqaa jiru jennu kana bakka bu'u jarri lamaanuu jechuudha. Kanaaf dhuguma filannoon hin jira waan jedhu nu hin jiru yeroo dheeraa waa'ee irraa dubbataa turre. Kanaaf nu amma maali wanti goonu Oromoon nama achi bakka isaa sana achi qabu hin qabu. Warroota akka amma Izeemaa fi Bilchiginnaa tokko jenne sun isaan hin qabani Oromoo waan filatu hin qabu. Durallee hin fudhannu kaardii hin fudhannu jedhee uummanni Oromoo oduma iyyaa jiru giddiin dirqanii waan kana irratti fe'aa jiranii ammallee dhaamsi kenna. Guyyoota muraasa hafte kanatti haa ofii isaaniitti itti guuratanii malee warri kaardii isinii kennanii harkaa qabdanillee warri kaardii isinii gurguratanii jiranillee yoo jiraatanii kaan sukkaaraan kaan zayitaanii gurgurataa turanii guyyaa sana dhaqinaatti hafaa jechuma. Maafii tokkoffaa wanti isin filattanii hin ta'u. Kanaaf filannoon biyya sana keessatti TPLF irraayyuu barnoota guddaa ta'ee jira saba keenya. Sabni keenya yeroo baay'ee fakkeenyummaaf namuma biraa filanii namni yeroo baay'ee TPLF bara TPLF OPDO natuma waatee ja'atuma baate. Kanaaf kana dhaamsi keenya kanumaan bira darbina maali waan bu'aan qabne dhaamsuma qofaaf kana kaasne jechuudha. Inni biraallee
waa'ee hidhamtoota Oromooti. Hidhamtoonni rakkoo guddaa kanaa ka uumee jiru yeroo ammaa kana hidhamtoonni Oromoo yookaan hooggantoota jechuun hin dandeenya guutumaan guututti warroonni hidhaa jirani. Qeerroon illee warroota haala gaariin biyya sana keessatti socho'anii warroota silaa saba Oromootiif bu'aa buusa jedhanii jedha hundumaa adamsanii takka takka isaan gara mana hidhatti guuranii jiranii. Jawaar irraa kaasee haga Baqqalaa faa, Abdii Raggaasaa, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, Lammii Beenyaa kam waamne kam ifna artistoonni hedduullee mana hidhaatti guuramanii jiru. Qeerroon kun akkuma namicha Ameerikaa jedhe kun bosona galeera, kun immoo hidhamee jira, kun ajjeefamee jira jedhe jechuudha. Sirriidha, isuma kana jira. Mee hidhamtoota kana yeroo baay'ee waa'ee mana hidhaa kana manni namni tokko yoo hidhamee jedhe kan ittiin gaafatamu bakki itti gaafatamu mana murtiiti. Manni murtii hidhamtootaaf yeroo waabiin yookaan mirga waabiitiin mana hidhaatii baasu tamanii dhabamu. Immoo amma qabiinsi mana hidhaa sunillee maal fakkaata? Lammaffaa immoo beellama Jawaar faa, Baqqalaan faa, Dajanee Xaafaa faa beellama gara waggaa 2-3 itti nu dheeressaa waan jedhani. Waan kana akkamiin ilaalta? Waan sirriiti moo waan sirriitiin? Gabaabadhumatti ani waa'ee hidhamtoota siyaasaa Oromootii fi biyyuma sana keessatti warra hidhamanii jiran mara yoo laalle maqaadhaan manni murtii kennaa ebeluu waan itti yakka ittiin kassafamerraa bilisaa gadi haa dhiifamu jedhamee yoo manni murtii murteessu manni murtii murteessee xalayaa barreessee namni sun xalayaa isaa fudhatee gaafa gadi ba'u poolisiin balbala irratti ulaa mana murtii sanarratti eegeeti qabee iddoo hin beekamnetti dabarseedha. Kanaaf fakkeenya kan nu ta'u fagoo hin deemnu dheengaddaa torbaan tokko dura Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fa'i manni murtii wanti himatamtan irraa bilisa jedhee waama tokko badiin tokko irra hin jiru jedhee gadi dhiisee mana murtiitii gaafa gadi dhiifamanii gadi ba'an poolisiin federaalaa ulaa irratti makiinadhaan dhaabbatee eegee qabee agardaatti bakki isaan itti geeffamanii hidhaman hin beekamne jechuudha. Egaa nuti akka nama tokkootti yoo waan kana laallu manni murtii maqaadhaaf malee gochaan wanti inni godhaa jiru wanti murtiin inni dabarsaa jiru wanti tokko wanti hojiirra oolaa jiru hin jiru jechuudha. Kana jechuun immoo manni murtii hacuuccaa mootummaatu mana murtii gadi deebisee ajajaa jira malee manni murtii silaa olaantummaa qabaatee deebisee mootummaa ajajee mootummaadhaan kana godhii iddoo itti mootummaan balleessitti badiin kan mootummaati jedhee mootummaadhaaf ajaja kennuu kan qabu deebisee mootummaan mana murtii ajajaa jira jechuudha. Kanaaf manni murtii akkuma duratti beekame kan duratti caala dhiibbaa mootummaa jala waan jiru nutti mul'isaa jira. Kanarraa ka'aniiti Jawaar fa'ii mana murtii torbaan darbe mana murtii yeroo deemanii waan jedhan nuti sobaaf jecha waan murtii tokko waan hin arganne yookaan immoo balleessaan keessan kana kan hin jedhamne amma almost waggaa tokko guutuu fi erga to'annaa jala oolanii Jawaar fa'ii Baqqalaan fa'ii mana hidhaa kanatti waan deddeebinuuf hin qabnu. Abbaan alangaa warri nu kassise sun gaafa waa hundumaa xumuratee isinillee murtii dabarsuudhaaf dandeettii isaa fi ammoo dhiibbaa mootummaa jalaa baatanii murtii haqaa kennuu gaafa dandeessan waggaa tokkos haa ta'u, waggaa lamas haa ta'u, waggaa sadiis haa ta'u gaafa sana deebinee dhufnaa. Kana booda manni murtii beellama nuu qabe jennee waan beellama kijibaatiif
as deddeebinuuf hin qabnu jedhanii yaada isaanii dhiyeessanii jechuudha. Yaada isaanii dhiyeessuu qofa otoo hin ta'in murteeffatanii deemanii jechuudha. Amma Jawaar fa'ii kana booda mana murtii sanatti waan deebinuuf hin qabnu jedhanii itti dabalee obbo Baqqalaan yoo humnaan nu garaftanii akkuma bartan humnaan nu garaftanii qawwee afaan nu keessanii shuquxee afaan nu keessanii mana murtii sanatti humnaan yoo nu dhiyeessitan malee nuti kana booda mana murtii kanatti hin dhiyaannu. Maaliifin waan as deddeebinee rakkannuuf hin qabnu. Murtii waan nuun kennamneefu hin dhufnu jedhee innillee jechuma Jawaar sanarratti dabalata yaada quubsaa kenneefi jechuudha warra mana murtii sana daanyota mana murtii sana jiraniif jechuudha. Kana jechuun walumaa galatti manni murtii biyya sana keessatti homaa mana murtii caala humna kan qabu poolisiidha. Manni murtii humna hin qabu. Manni murtii waan murteesse tokko hojiirra oolchuu hin danda'u. Kan manni murtii murteesse poolisiin achuma dhaabbatee isaanuma fuulduratti akka barbaadetti seera sana cabsee waan barbaade gochaa waan jiruufu manni murtii walumaa galatti manni murtii biyya sana keessatti dhiibbaa mootummaa jalaa bahee hin beeku. Har'a immoo kan durii caalaa dhiibbaa mootummaa jala waan jiruufu kana akkasumatti bira yoo darbine wayyaayyuun jedha gabaabaadhumatti. Dhugaadha maali dhuguma kun hidhamtoonni siyaasaan hidhuuni miti ka furamu siyaasaan mariin akkuma argaa jirru biyyoonni guddatanii ilaalcha garaagaraa qabaataa paartiileen garaagaraa paartii tokko kan goora jiru yaada mormaa ka qabu hidhee furmaanni hin dhufu mariin dhufa isuma jalqabaayyuu hidhummaanuyyuu dogongoraa jedhee yaadaani hidhammaan nama siyaasaa hidhuunuyyuu dogongora waliin mari'atanii biyyattii sanaa fi bu'aa waan buusuu irratti walii galuu waan waliin galle immoo waan lamaanuu garaagarummaa isaanii kaayatanii biyya tokkoof hojjetan yoo ta'e biyya sanii qabatanii ittiin ce'uudha jedhee yaada malee hidhamuunuu namni kamuu tokko hidhaa ta'e tokko hidhamaa ta'e siyaasni geggeeffamu hin jiru jechuudha. Maafi gama diktaaturummatiin yoo anatu sirratti gadi fe'a jedhanii wanti akkasii raawwatamee jechuudha. Hidhamtoota kana erga hidhamanii booda silaa manni murtii tokko wanjala isaan itti hojjetan yookaan badii hin argine yeroo inni gadi kun poolisiin asiin ni hidhaa. Himbutaa kuni baay'ee waan nama gaddisiisaati akka beekamutti akka addunyaatti illee manni murtii waliigalaa guddaan Abiyyiin fa'aayyuu itti murteessee hidhuu danda'a sila. Garuu maali manni murtii kun bilisa hin taane maalirraa mootummaa irraa paartii tokkorraa bilisa waan hin taaneefi ijjannoon hidhamtoota siyaasaa obbo Jawaarii fa'aa fi Baqqalaa fa'aa sirriidha. Maafi kana booda isaan akkuma baratan tariiti akkuma obbo Baqqalaan jedhe qawween yookaan garafanii lafarra harkisanii yoo fidanii malee deebi'anii dhaddacha isa irratti hin argamanii jedhamee yaadama. Haa ta'u garuu isa kana jechuun biyya sana keessatti argitee fitii dhabamuu argitee wanti tokko murtiin gaarii ta'e murtiin sirrii ta'e tokko biyya sana keessaa dhabamuu argisiisa kun jechuudha. Kanaaf ammallee mootummaan dhuguma dhaamsi mootummaa qabu bakkuma hundatti dhaamsa dhaamaa darbinaa harka mana murtii keessaa haa kaafatudha. Yoo isa achi keessaa kaafate hidhamtoonni wayituu hin jiranii hidhamtoota kana hunda balbala jalaa banee teessuma irratti waliin mari'atee akka biyyattii sana irraa hambisu biyyattii sana badiinsa hamaa itti seenaa jiru kana irraa akka hambisu ammallee dhaamsi kennaa yoo galgalaa illee yoo sa'aatii dhumaa gubbaa ta'e illee dhaamuu hin dhiifnu kana kanumaan bira darbinaa mee sagantaa keenya guyyaa addaa goolabuu dura mata duree tokko waan silaa akka dhaamsaattii fi waamichattis yeroo baay'ee dippiloomaasii arginu kana wanti fide hiriira biyya ormaa keessa jiru hiriira bayuu xalaa qabannee balbala namaa dhaabbatu qorra keessa aduu keessa waa hedduuti dhibee barama koovidiin kun rakkisaa ta'e kanatti illee namni hedduun
argitee sabni kiyya akka du'aa jiru anillee waliin du'a jedhee lubbuu ofiillee kennee balbalaa hunda dhaabbataa jira. Kana jechuun faranjiin biyya keenya nu bulchitu osoo hin ta'in dippiloomaasiin waan jedhu sanatti waan amannuufi malee faranjiin biyya keenya dhattee nu waraanti uummata keenya akkas nu gooti jechuu miti. Kanaaf mee hiriirri deeggarsaa namoota biyya keessa hidhamanii ajjeefamanii jumlaanii sanyii dhuguuga irra raawwatamaa jiru kanaaf taasifamaa jiru maal fakkaata? Nu amma akkuma biyya Noorwee kana keessatti illee yeroo baay'ee hiriira ba'uun beekamna. Irra baay'ee waajjirri Nobel Prize illee asii maal godhaa jirra amma yeroo ammaa kana maal irra jira? Akka Noorwee qofa osoo ta'e akka addunyaatti illee Oromoon bakka hunda jiru, lammiileen bakka hunda jiran maal godhaa jiranii? Maal godhuu qabanii fi dhaamsa dhumaa qabaatte asirrumatti kanuma waliin sii kenna. Galatoomii waa'ee hiriira biyya alaa kana keessatti godhaa turree fi gara fuulduraatti illee godhuuf deemnu ilaalchisee iyyuu gabaabaadhumatti wanti uummata Oromootiin jedhu hiriira baanee rakkina uummata keenya biyya keessa jiru hidhamaa ajjeefamaa jiruuf sagalee taanee asitti faranjiitti bifa dippiloomaasiitiin deemnee wanti nuti iyyannu kun paarlaamaa isaanii fuulduratti haa ta'u foreign ministeerii fuulduratti haa ta'u bakka adda addaatti Nobel Prize fuuldura akka biyya Noorweetti hin dubbadhaa kuni waan akka xiqqaa yookaan laayyootti ilaalamuu miti. Bu'aa guddaadha qaba. Kabiraa yoo hafe uummata biyya keessa jiru ummata achi taa'ee nu ilaaluuf abdii guddaadha itti hora. Qabsoon keenya gara fuulduraatti akka deemu ummanni keenya kun akka harkan kennan akka hin jilbeeffanne mootummaa isaan hidhaa ajjeesaa biyya isaanirraa buqqisaa jiru kana fuuldura dhaabbatanii mirga isaaniitiif akka falmatan haamilee guddaadha tora. Kanaaf an gara fuulduraatti ka darbee gara fuulduraatti hiriira gochuudhaaf deemnu irratti uummanni keenya akkuma Noorweetti walii galatti akka addunyaattis bakka jirru maratti baanee uummata keenya du'eefis haqasaa akka gadi ba'u himuu kan mana hidhaa jiru immoo mana hidhaati akka gadi dhiifamu dhiibbaan adda addaa kan irratti godhamaa jiru immoo sagalee taanee dubbachuun bifa dippiloomaasiitiin bifa adda addaatiin waan nurraa eegamu tokko gochuun dirqama keenya. Amma fakkeenyaaf yeroo artist Hacaaluun du'e biyya kana qofatti otoo hin ta'in guutummaa addunyaatti hiriira takka baamee hin beeknetu baamaa ture. Sana booda yeroo Jawaar fa'i nyaata lagatan hiriira bakka adda addaatti hiriirri bahaa ture. Akka Noorweetti garuu nama xiqqaatu bahaa ture yeroo sana. Tokko qilleensi isaas dhuguma kennataadhaa miti namni rakkisaadha ture. Lammata immoo akkuma ati sila tuqxe dhibeen COVID-19 kunillee dhiibbaa mataa isaatii qabaa. Ayyama argachuun illee baay'ee rakkisaadha ture. Sababa kanaatiin amma eegne sana ta'uu hin dandeenye. Garuu amma Justice for Hacaaluu Hundeessaa jedhamee global baatii kanarraa kaasee aga Julaay meeqaatti hiriira guddaatu deemuudhaaf qophaa'aa jira. Uummanni keenya uummanni Oromoo bakka jirruuti of qopheessinee guyyaa hiriirri itti waamamu miidiyaa adda addaarraa sooshaal miidiyaarraa ta'uu miidiyaa Oromoon qabu Oromoon miidiyaa hedduutu darbaa jira. Miidiyaa kanarraallee dhaamsa kana duukaa buunee hordofnee qooda akka irraa fudhannu. Hiriira jechuun akkuma hiriira baaneetuma wal eegaluu qofa otoo hin ta'in dhaamsa guddaadha qaba. Faranjiidhaaf dhaamsa guddaadha dabarsinaa. Uummata biyya keessa jiruuf immoo haamillee guddaadha kenninaa. Waa'ee hiriiraa asumarratti dhaabee wanta biraa wantani itti dabalu yoo jiraate mootummaan
biyya keessa jiru kuni mootummaa nama biyyan bulchaa jiru kuni mootummaa kufe, mootummaa humna tokkoyyuu hin qabne, mootummaa wal dubbisuu hin dandeenye, mootummaa ganama waa dubbatee galgala irra deebi'ee jecha sana yaadachuu yookaan immoo kaleessa maalan dubbadhee har'a maal dubbachuutu narra jira jedhee waa eeggachuu mootummaan dandeenye. Walumaa galatti mootummaa kollaapsi ta'e waan ta'eefu mootummaa kana ofirraa darbuudhaaf mootummaa kana yeroo isaa itti gabaabsuudhaaf funyoo morma jalatti fuudhanii qabuudhaaf waliigalteedhaan uummanni Oromoo wal dhaga'ee ka biyya keessa jirus ka biyya alaa jirus wal dhaga'ee mootummaa kanarratti yeroo qabsaa'uun nurra jiru, yeroo mootummaa kana ofirraa darbuun nurra jiru amma waan ta'eefu kanarratti jabaannee hojjechuun dirqama keenya. Mootummaan Itoophiyaa bulchaa jiru kun asumaan wayinsi dhaama yoomi yeroo darbe walgahii waa tokkorratti muummee ministeera Itoophiyaa kun hizbina ninji hizbocha አይደለንም jedhe. Hizbina ninji hizbocha አይደለንም jedhe kaleessa immoo karaa Adaamarraa Awaashitti karaa highway guddaa hojjannaa jedhaniiti Adaamatti walgaanii turan kaleessa. Walgahii sanarratti muummeenumti ministeeraa hizbina ninji hizbocha አይደለንም jedhe guyyaa 5 keessatti jechoota ittiin gargaaramnu jedhe hizbina ninji hizbocha አይደለንም kan jedhe kaleessa gadi ba'ee ለኢትዮጵያ ህዝቦች ለኦሮሚያ ህዝቦች jedhe yeroon jechuma isaa arrabuma isaatiin jechoota isaa yeroo faalleessu irra deddeebinee waan argine waan nama kolfisiisu mootummaan kun ganama waan dubbate galgala waan kan irra deebine laayinii tokko dubbatee laayinii sadaffaa irratti laayinii isa duraa kan faalleessu kan dubbatu mootummaa haqa qabeessa hin taane mootummaa humnaan biyya bulchaa jiru waan ta'eef uummanni Oromoo mootummaa kana ofirraa uummata Oromoo qofa otoo hin ta'in sabaaf sablammiin biyya sana keessa jiru hundumtuu mootummaa kana ofirraa kuffisuudhaaf jabaatee harka wal qabatee akkuma kana duraa qabsoosaa finiinsuun dirqamaa jedheetanii namanaa kanuman dhaamsa dabarfachuu barbaada. Egaa anillee dhumarratti galatoomii ulfaadhu marii bareedaa goonin siin jechuu barbaada. Fayyaa ta'e. Galatoomii dhugaa asirratti baay'eellee dabaluu nan barbaachisu jecha lama akka jedhee sagantaa keenya goolaba. Dhuguma hiriirri deeggarsaa kun bu'aa guddaa qaba. Argineerra wantoonni adda Ameerikaan sagalee nu taatee Awurooppaan sagalee nu taatee argitee waan kana irratti ummata keenya cinaa dhaabbatuuf murteessitee jirtuu fi waan nu rakkoo biyya keenya mana keenya keessa nama keenya ragaa jiru baanee dubbanneef jechuudha. Amma immoo deebinee yeroo sana caalaa ka yeroo sanii caalaa yeroo kanatti yeroo namoonni itti iyyataa baane ganna jennee aduun jennee rooban jennee cabbiin jennee iyyataa baanee yeroo isaan nu dhagayanitti immoo laaffisuu hin qabnu. Addunyaa bakka jirrutti iyyinee walitti labsinee mootummaa kanaaf argitee akkuma Amnesty Internationaliin illee rakkoolee biyya keessatti deemaa jiru warri human rights irratti hojjetan hedduun viidiyoolee garaagaraa qabiinsa mirga dhala namaa naannoo Tigraay naannoo Oromiyaa naannoolee adda addaa irratti ta'amaa ture sana dhiyeessaa turan amma nullee waan harkaa qabnu waan argine qabannee ammas mootummaa kanaa itti cimsinee rakkoo saba keenyaa cimsinee argisiifnee yeroo jennu yeroo kanatti hundi keenyaa wannoo tokko malee wal qooduu dhiisee
namni humna tokkoon akka danda'uun akka walitti dhiyaatuun namni baay'ee hiriira ba'uu dirqama hin barbaachisu. Kaayyoon fi taargeet wanti itti fuulleffatame suni maali mata dureen hiriirri barbaachiseef wanti dabarfamaaru sun maali waan jedhu qabatee namni kamuu biyya keessa jirus magaalaa keessa jirutti waan hiriira deeggarsaa lammiilee biyya keessa miidhamaa jiran kana bakka jirutti hundi kennaa geggeessinuu haa baanu jedha. Asumaan artist Haayiluu Kitaabaatiillee dhugaa yeroo baay'ee waa'ee sirbaallee argineerraa sirbaanillee hin dubbattu barreeffamaanillee argaa jirra waa hedduu gara weellisummaa irraa gara aktiivistiitti jijjiiramtaniittanii dhuguma maali kun quuqama waan rakkoo namarra gahaa jirutu nama raffisuu kanatu isin raffisuu dhiisee yookaan waa'ee aadaa guddisuu seenaa guddisuu waan akkasii sana irraa aartii inni argite yeroo hundaa bakka hundaa jira. Kanaanillee dhugaa hojii bareedaa hojjetaa jirtanii jabaadhu. Waamicha Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaan illee yeroo garaagaraatti isinii godhe kabajtanii asirra dhiyaattanii waan saba kiyyaaf fayyada jedhu waan kun sirriidha. Kallattii mootummaatiitti illee mootummaan kallattii sirriirra hin jiru sirrii karaa kanatti haa deebi'u jedhu yaada dhuunfaa keessanii duukaa keessaniif ulfaadhaa horaa bulaa jiraadhaa nagaan turaa isiniin jedhe. Ayyee galatoon fayyaa ta'e ulfaadhu. Ayyee ulfaadhu. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun Qophii Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa marii artist Haayiluu Kitaabaa waliin godhaa turre kutaan lammaffaa kan xumuraa kan guyyaa addaa kanumaan xumuraa yeroo biraatti mata duree adda addaatti aga walitti deebinuu fi nagayaan turaa horaa bulaa isiniin jedhaa sirba magadii kanaan nagayaan turaa isiniin jedha. Ammazintaane gurbaan argitu ammazintaane gurbaan argitu rakkoo malee dhiirri ka'een jibbitu roorroof malee dhiirri ka'een jibbitu lagnuuf hin taane qomoo gorasi lagnuuf hin taane qomoo gorasi. Lootee dhuftee kundoo dubbiin barasii dur warri keenya korma galee falatu dur warri keenya korma galee falatu maaf warra ammaa nama galee kan gatu eessaa dhufee nama galee kan gatu jetti gurbaa akkam wayya. Saba kola migo, ya saba hayu saba sabona, jalisu kan ketin, orosita mate amayona, gabruma jabsuda, jirma shimiti hija baruda, wanuma numite, unda tufane berataruda. Saba kola migo, ya saba hayu saba sabona, jalisu kan ketin, orosita mate amayona, gabruma jabsuda, jirma shimiti hija baruda, wanuma numite, wa unda tufin berataruda. Fagora dufte yomnu dandese Tantu abanda mafakese Rosa babana galatamese Arrane kuno kuma durani sabne jimimani Tubasa kapso kafatu basa Keruki ya kareni tibo basa Ijebata kenya jarati sinu halani imana Ogona ikanu falmachuda Mare walitikana Yati keron kapale warege ya warra itikosu Ego vele sinu fagadoni Uftutu kasososu Nama jaiba Dubi nama jaiba Dubatu vile nama diba Ina jalanun tabate firre kejeba
nama ajaa'iba dubbii nama ajaa'iba dubbachuuf illee nama dhiba ina jaalaaluun taphattee firri kijiba yaa qeerroo sumattuu galtana sabaatii roorriftuu ofirraa ina dammaqaatii kaleessa kan lubbuu kenne falmee rooloo akkamii alagaa nyaatti keeba qeerroo lammii koo kutaaf gandaana daayiruuni gabroomsu irra garmaamsu wal filuuni eegaa yaa saba kun manin beekuun mirra qaba dhugaa walitti muuf dinumaa firri kijiba naanee yamtu sammuun koo har'as taatu borullee sabaaf kan hin tolle malimmataan garangalle sabaaf kan hin tolle malimmataan garangalle 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 baasuma saba kola migo ya saba hayu saba sabona jallisu kan keetiin roorro sittamaate ammayyoona gabrummaa cabsuudha jirma shimiti hiddabaruudha wannummaan nu miite hunda tuffannee bira taruudha saba kola migo ya saba hayu saba sabona jallisu kan keetiin roorro sittamaate ammayyoona gabrummaa cabsuudha jirma shimiti hiddabaruudha wannummaan nu miite waa hunda tuffiin bira taruudha. Jalabata sabi kuni kosa siti fakata dideti matiyo kaisi nyata furtu fi furmanni harka keenya rabnaan tuffatameera firamiti kundira harka dhiiga kunoonu rallabsee jira dhugoga gabrummaa biraa ofin hafe